Dinatti amanteesna lattum ormatti qawwaakum mul'istum dinatti amanteesna lattum ormatti najiraachistam jireenya raafa. Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan ku bakkuma jirtatti sinaa qaqqabu siniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'allee viidiyoo tokkoon kara keessan dhufeetoo jira. Viidiyoon kun immoo egaa ka maalinni jettanii too laaluu dandeessanii akkuma taambilee irratti ilaaltan wanta dhuunfaa osoo hin ta'in qabeenya biyya keenya qabeenya Oromiyaa kan ta'e waa tokko qabadhee tan dhufeetoo jira. Viidiyoo kana ka haga dhumaa obsaan dhaggeeffadhaa. Warri isinitti tole laayik gochuu hin dagatinaa. Yaadas moggaa qabattan egaa ka warroonni haga ammaa koomentii naa barreessaa jirtan guddaa isaa galatooma isiniin jecha. Warroonni jajjabeessitan eebbifamaa isiniin jecha. Ammas yaada moggaa qabattan saanduqa koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan haga ammaa keessatti koomentii naa barreessitanii deebii keessan hin deebisin hafellee yoo jiraate ijaaf qalbii keessan irraa na hambisaan isiniin jedha. Egaa ka kara yaada koo itti egaa ka viidiyoo kana haga dhumaa daawwachuudhaan isin affeeree jira. Akkasuma haga ammaa dirasii viidiyoowwan hojjedhe keessatti koomentii keessan kan isin hin deebisin hoggaa hafeetoo jiraate ta'e ijaaf qalbii keessan irraa na hambisaan isiniin jedha. Guyyaa biraa tokko tokkoon isiniifan deebisaa. Egaa ka amma kara yaada kootitti isin egaa ka kunoo kana fakkaataa akkuman dura dubbadhee jechuudha. Mata duree koo duratti dubbadhee yookaan dura sagalee koo warri dhaggeeffattanii viidiyoo irratti ilaal jechuudha. Egaa haga dhumaa obsaan dhaggeeffadhaayi. Walumaa galatti dhugaa in dhorku baay'ee ani kan biyya keenya na ajaa'iba dhugaa. Baay'ee tokko as jechuun Hawaash gubbaa irratti biqiltuun dhaabbatu keessa'u jechuudha. Wantoonni nyaataman ayyaanata adda addaatiin ni jira. Kara olii sanitti jechuudha. Na dhorkanii taabbeellanis hin jira. Miti viidiyoo miti footoo ka'uun dhorkadha jedhamee taabbeella irratti barreeffameetoo jira jechuudha. Achi keessa inni goojjoo keessa taa'eetoo jira. Lallabee dadhabnaan bootaa ce'annuuti jira jechuudha. Hawaash gubbaarra gamaan kara gamaatii akkana dhufneetoo itti ceene jechuudha. Akkuma taabbeella irratti ilaaltan kana achirratti dhaabbatee na eege. Egaa ka asumaan bootaa kana daawwachaa yaada koo dhaggeeffachaa isiniin jechuufanii odoo haga dhumaatitti kuni kan gadiiti kan olii fa'a jechuudha. Bakka bishaanii sanirraa achi olitti kan margaatoo jiru jechuudha. Biqiltuuwwan adda addaa wantoonni nyaataman egaa asirraan aanee ni jira. Achumatti kan marge fireeshidha. Nyaanni achi jiru jechuudha. Kuduraawwan achi keessa jiru wantoonni adda addaa bakka maal jedheen isinitti himaa miti. Achumaa kan dhufe achumatti gurguramudha. Miti achi bittee nyaattu miti. Juusiin achituyyuu addaadha jechuudha. Waan nama ajaa'ibu keessa qabeenya kana mara qabna. Garuu qabeenya keenyaan waan ajaa'ibsiise keessa jechuudha. Qabeenya biyya keenya akka feenettuyyuu keessa deemnee kolaaluu hin dandeenyu. Inni orku bakka sanuun dhaabbatinaa jedhaniitu jechuudha. Waan nama ajaa'ibu keessa wannuma takka homaa wanni nu harkatti baannee deemnu hin jiru. Si ajaa'iba bar odoo sillee fattashanii akkuma sodaallee ta'eetu maayyuu jechuudha. Odoo sumaa fattashaniitu ofumaafuu ijuma keetinuu keessa deemtee daawwattee bar waa tokkodha. Inni orku bakka ijumaanuu keessa deemtee daawwa. Amma mee kana keessa osoo seente ofiifuyyuu bakka tokkoffaa lafti Adaamaa Hawaashii wal qabateetu lafa oo'adha. Lafa oo'aa kana keessatti yookaan lafa akka gammoojjii kana keessatti biqiltuuwwan adda addaa kana keessa hoggaa deemte waan nama ajaa'ibu keessaa jechuudha. Qilleensa gaa furattee too deebita. Isuma sanuyyuu bakka sillaalchisan. Oduma karaa deemtu olaalte malee ati dhaabbattee ilaaluudhaaf bakka baay'ee wanni jedhama. Ani maal akka ta'e immoo asiin dhaabbatanii silaalu achiin dhaabbatanii silaalu. Kara bakka iddoo biqiltuun akka gaarii jiru. Kan akka paappayyee, kan akka maangaa, kan akka abukaadoo maal jedheen isinitti maa nyaatota kanniin bakka sirriitti dhaabbatanii keessa deemteeti miti rufaayyuu dhaabbatteetuyyuu laaluudhaaf ijji keessi hawwatu hunda bakka sillaalchisan. Ani maaliif akka akkana ta'e hin beeku gani innaa kanaayyuu bakka humnumaan ana ofii kooti jechuudha. Malaanii waraabee lafa oo'aa keessatti amma fakkeenyaaf biyya Arabaa keessatti hin argina biqiltuuwwan akka kanaa jechuudha. Lafti Adaamaatii fi lafti biyyoota Arabaa wal fakkaatti haalli qilleensa ishee.
biyya keenya keessatti illee odoo bakka hundattuyyuu misoome ni danda'ama kan jedhuufan iddoo kana waraabee kun amma fakkeenyaaf iddoon kun jechuudha bakka bishaanitti bishaan kaawwash akkara yaa'u ni beektu ol yaa'eetuma Oromiyaa naanna'aa ni beektu hundi keessanuu bishaan kun kan yeroo duraanii baay'ee guddaa ture amma garuu bakka adda addaatitti qicameeti kan bakka wanni biqiltuu adda addaatiin biqiltuu adda addaa kunuunsuudhaaf jedhameetu bakka xiqqaate malee bishaan kun hagam akka guddatu ni beektu jechuudha. Bishaan kun asuma naannaa warroonni beektanii egaa asumaan immoo daawwadhaa asumarraa margeet asumatti gurguran jechuudha. Juusii ta'ee wantoota fireeshidha kunniin akkuma jiruun isarraan naannee ni argitu hunduma isaatiyyuu jechuudha akkatti taa'eetoo jiru bakki guddaan bakka laga kana ceetan biqiltoota asumatti oomishaman asumatti argattu jechuudha. Wanni tokko hin qabu bakka hanga hatta wantoota maal jedhamaayyuu maqaa isaa waamee fixu dhugaa nyaata ta'uwwan kana jechuudha. Akkanatti dhugaa akkatti inni bareedu akkatti garaa nama nyaatu waan biyya ormaatti namatti dhufe fakkaataa miti. Numa keessatti biqilee foonii Oromiyuma keessatti jechuudha. Keessattuu Awwaashuma keessatti warroonni beektan ni beektanii warroonni hin beekne bishaan kun ka Oromiyuma keessa naannaa bakka tokko hin deemu bishaan keessa'u waan nama ajaa'ibu kan of keessaa qabu Awwaash jechuudha. Akkanumatti naanna'a olii gadi yaa'u bishaan gadi yaa'a bishaan kun bishaan dinqiitu ofumaa isaati fuuyyuu ol yaa'itis immoo Oromiyuma daangessa malee kana. Egaa viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaataa kabajamtoota hordoftoota chaayinaal ayyaantuu asallaa warroon isinitti tole waggaa jiraate sheerii laayik gochuu hin dagatina akkuma dura dubbadhee warroonni maatii koo hin taane waraattan immoo sabiskiraayibii godhaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaa.